Waagochuu filanne kanaaf asin afeera kabajaan naa gaggeessaa. Asmaanis dhaamsa qabu nu dhaamee Dr. Guutuun. Atoo baay'ee galatooma sila maree kana lafa namni hanga sila ga'u jirutti tu mari'anneetu baay'ee gaarii ture. Waanuma fedheef waa tokko lama duwwaan jedha yeroonis baay'ee deemaa jira sabateef yeroo nama keessa jirru kuni yeroo baay'ee hamaadha. Keessumatti uummata keenyaaf kallattii dinagdeetiin kallattii hojjetanii jiraachuutiin kallattii jireenya ofii jijjiiruutiin yeroo hamaaf yeroo qaxxaamuraa keessa jirra. Qulqullinaan hojjedha yoo jettan daldaleen nama ta'a yoo jettan qotee haramee tan bakka ga'a yoo jettan kan isin danqu kan isin dura dhaabbatuuf kan dudduubatti isin harkisutu baay'eedha. Waan amma warri komeediyaanii kun jedhan tapha fakkaata. Amma kan duroomaa jiru hattuu ta'eera biyya keessatti. Duroomni hannaan dhufummoo jijjiirama dinagdee hin fidu. Saayinsii dinagdee keessatti gaafa herregi hojjetamu hanni keessan galu kadhannaan keessan galu wanti utuu dafqanii inifaajiin hojjetan hundumtu herrega dinagdee keessatti akka hin galu. Kanaaf barri hamma kan warra waa hataniitii warra waa saamaniitii jedhanitti yeroo inni itti qeetu jira. Kanaaf biyya keessas biyya alaa kan jirtan marsariitii hawaasaatiin hordofaa kan jirtanii yeroon keessa jirru yeroo baay'ee hamaadhaa fi yeroo itti qabsoo dinagdee isa hadhaa jalqabuuf kaanu ta'u akka hubattanan asumaan isiniin dhaabuu barbaadaa jira. Warri waa argatan lafa fudhatan bakka ga'an jettan waa guddaa waan gochaa jiran isinitti hin fakkaatin. Seenaa tokkon dhagaye namni natti billee sila dhufee warra ribaanii keessa muran ture. Naannoo gara sabbataa kana fi jamoo kana keessatti lafa qe'ee abbaa fudhatanii qe'ee maatii fudhatanii miliyoonii 30tti gurguratanii miliyoonii 5 konkolaataa bitatan. Isa hafee dubartoota mana bunaa fuudhanii giroosarii bananiif jedhan. Waggaa 3-4 hin ta'in maallaqa isaan qaban hin dhume makiinatti hin gurguranii har'a waardiyyaa eegu jedhan. Seenaa fagoo isinitti hin fakkaatin kun seenaa dheengaddaa qormaataaf gadi baanee mareef gadi baanee ajaa'iba ta'ee anii fi obbo Mulugeetaa Turfeessaa dhageenyee dhufneerra. Qabeenya kana immoo ta'u gurguratu haa nyaatu haa dhugu eenyutti gurguratee jennee gaafannaan utuu kan keenya ta'ee isin hin dhibu. Uma kitaaba kanaatti waan akkas jedhu agartu. Abbaan biyya abbaa qabeenyicha qabuudha. Lafichi kan keenya miti taanaan lafti gamoon sun irra dhaabate kan keenya miti taanaan seerri addunyaas seerri biyyaalessaas biyyi kun kan keeti jedhee nuun eeyyamu. Dheengaddaas marsariitii hawaasaa irratti masiidhaa fi qaroodhaa wajjin dubbachaati turre. Abbaa biyyaa nama kan nama godhu qabeenyaadha gaafa jennu hin lakkaa'annaa dhufa baay'ina. Gaafa lakkaa'atamu abbaa baay'ateef murtaa'a. Aanaa eenyu bulchaa, godina eenyu bulchaa, biyya eenyu bulchaan achiin ramadama achiin murtaa'a. Biyyi kun kan keeti eeyyee seenaadhaan kan keeti jedhama. Durdurii kan kee ture, maqaa keetti waamama ture. Amma garuu abbaan biyyaa kan bituun irratti jiru, kan aangoo irratti qabaachuun jiru, isa maallaqa isaatti baase, isatti dadhabe, isa qabeenyicha dhaaleedha. Oromoon yeroo kam caalaa hirriba hamaa jiru keessaa dammaquu danda'uutu irra jira. Ilaa dinagdeen hiyyoomtanii jennaan abaddan waan barbaadan isa kaan hin argattan. Isa garaa keessan keessatti yaaddan, isa qalbii keessan keessatti hawwitan, isa saaf jettanii wareegama kaffaltan raawwattanii biran geessan kan bira ga'amu humna maallaqaatiin. Kana qabadhaa addunyaa kanaa gaditti waaqa kanaa gaditti humna guddaa kan qabu moototaa olitti humna maallaqa. Na dhagaa jirtu warra biyya bitamni kan humna qabu, humna kan qabu maallaqa. Oromoon maallaqa qabaachuu, Oromoon qabeenya qabaachuutu, Oromoon dinagdee qabaachuutu irra jira. Gaafa sana qaroon akka jedhutti ol jennee laannaa ol jennee gaafanna jedha dheengadda. Gad jennee hin fudhannu ol jennee laanna jechaa ture dheengadda gaafa mari'an. Abbaa biyyaa ta'uudhaaf qabeenya keenya irratti
yaa kan gumnuu fi jabaachuu danda'utu nurra jiraadha. Yaa qorannu, haa hojjennu, haa barannu, wala gorsinu, wala qajeelchinu, waan qabnu haa qusannu, qara qabeenyaatti immoo jijjiirrachaa deemnu. Isa jedhuun asumaan dubbachuu barbaada. Warrin kennaa galataa qopheesseef amma yeroo kana asii hin jirani. Kanaaf isaaf sagantaa addaa qopheessuu jedhee yaada. Namoota kitaaba kana nu gulaalan, namoota adeemsa keenya keessatti deeggarsa guddaa naa godhan baay'eetu jira. Akkasumas abbootii qabeenyaaf dhaabbilee qabeenyaa maxxansa kitaaba kanaaf na gargaaranii isaaniif kennaadhaaf galatan qaba ture. Isaaniif gaan yeroodhaan itti deebina. Hamma ammaatti warri turtan garaan keessan lafanni jiru, qalbiin keessan lafanni jiru, fedhiin keessan lafanni irra jiru mirkaneessitaniittu. Wanta sila doktoriin dubbatanii akka yaalluutti hin ilaalina. Daqiiqaa 5 caalaa Oromoo wal argee harka walitti reebee sana caalaa hin turu. Akkaataa kanatti galman geenyu. Akkaataa kanatti lafa yaadni sana hin geenyu. Kanaafi jabaadhaa waan beennuun isin barsiifna, waan beennuun isin gorsina. Hammuma nuu gale beeka baay'ee beennee miti. Hammuma nuu gale lammiif qorna jenneeti. Hammuma nuu gale fira keenyaaf irra, antii keenyaaf irra jenneeti malee kan nu caalaa beeku baay'ee jira. Kan maqaan isaa dubbatamuu dadhabe kan baay'ee barreessu baay'eetu jira. Kan waan qabu kenne maaliin jedhamu doqnan jedhamani. Kanaaf waan qabnu isinii gumaachine baay'ee galatoomaa horaa bulaa kabajni isiniif qabu guddaadha.